السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المعنى رمو كم جرت الناجي خيسني أرى إرجاد قوتك قبا إرجان عن قبل لي أبليين تينيا ورسول رجست ركضت جرانيب سجلها تانو هجو أكو بياكم تي المعنى رمو استأي المام بياهن دي سانتو سود ربيع خيست يدو ركضت جراني إيجا ركضت أنا إيجا لنيتي وقع في سنة أول ترو جراني نبين كنا هندي كنيجو ميديا خنا قبا أول لوان تي فيسبوك الرت يوتيوب الرت وانا دد رجل إفهموان تي بجتة سجلها تانو في درقام أتينا ما توقف سجلته بيجنا من سويت ركض تجرات شون قبضو إيجا بيا فيتي أوروبا جرات أمريكا بيا ربا خس جرات أبوليان كيتي حركات تجروخوني سجلي تاني في ركن إساني سنيد أك إسان فرماني تنكرماتي ساتي إساني جلن أك جوتن أبدي نسنا رقبة إلمان رمستاي إلمان سبب راخي سجرتني فواي أمانتي في واي سبب وخامواي بارتي ديجرو سنتهين hunda keenyaaf dirqama jechuudha. Dirqama namummaa fi dirqama lubbuu namaati jechuudha. Maaliif lubbuun nama karantaan irratti biyyantaan irratti yoo baddee baay'ee garaa nama nyaatti. Saniif iyyuu ilmaan Oromoo bakkuma jirtanitti hundi keessanuu amantii yookaan immoo yoo kutaan paartii deeggartaniin wal adda qoodoo osoo hin ta'in hundi keessanuu biyya jirtanitti sagalee taatanii fi ilmaan teenya takkatti biyya namaa keessatti duutti jiran kana akka sagalee taaniif achi keessaa baafnu isiniin ja'a. Hadaraa biyyuma feetan keessaa hoo jirattan Awurooppaa Ameerikaa biyya feetan jiraadha. Garuu akkana ta'u jiran kun obboleessa keessan jechuudha. Obboleessa keessan jechuun dirqama namni sun obboleessa si wajji dhalate yookaan obboleeyya si wajji dhalatan ta'uu qaban dubartiin achi keessatti daa'imman jirti. Namoonni hedduun bakka lakkoofsaan baay'inaan haaganaa fi haaganaa hin jaamnetu rakkootti hunda hedduu keessa jira jechuudha. Saniifuu hadaraa isinitti haa ta'u ilmaan Oromoo bakka jirtaniif sagalee ta'aa fi obboleeyyan teenya san hidhaa san keessaa baafnee akka maatiin isaanii gammadanii fi nulleen ilmaan Oromoo hundi kan nyaaka gammannu abdii isinirraa qaba. Wanni biraa qabdan isaan kun akkuma isin dalagachuuf biyyaa baatan isaanillee dalagachuuf biyyaa ba'an malee hidhaa barbaadanii biyyaan ba'an isin galte haadha qaban akkuma isin haadha qabdanitti haati isaanii achi irriba dhabdee waan nyaattu dhabdee yaada isaaniitiin maraatu jirti osoo jechuudha. Waan nyaattu dhabdee osoo ta'e ilmaan ifiitiif boottee halkanii guyyaa haadhaaf abbaan isaanii cinqamutti jirti jechuudha. Akkuma isin jaalatanitti isaanillee jaalatanii jechuudha. Akkasii isin jedha warroonni afaan kiyya kanan dhageenye immoo የተከበራችሁ የሙስሊም ሆነም ክርስቲያን ሁላችሁም በዚህ ትንሽ ማስተላለፍ የምፈልገው ነገር አለኝ። ሳውዲ አረቢያ ውስጥ እህት ወንድሞችን በጣም እየተቸገሩ ስለሆነ ሁላችንም ድምጽ ሆነን ባሉ ቦታ እንዲወጡ መርዳት አለብን። በአላህ ስም እጠይቃችኋለሁ። ክርስቲያን ሙስሊም ሁላችሁ በቻላችሁ አቅም እንድንረዳና እነሱን ከዛ እንድናስወጣ ሁላችሁም ለመንግስትም ሆነ ለሚያመለክታቸው አካል ሁሉ ማስተዋወቅ አለብን። ኦኬ እና እንደዚህ ይላችኋለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ሁላችሁም ስለዚህ ማሰብ አለባችሁ። ኢንሻአላህ አላህ ካለ ከዛ ወጥቶ ወደ ሀገራቸው ገብቶ የነሱን ደስታ እንሰማለን ኢንሻአላህ። ሁላችሁም በአላህ ስም ይዣችኋለሁ። በርቱና ለነሱ ድምጽ ሁኑ እላችኋለሁ። አመሰግናለሁ።